Wanya tamu tunu si fidu. Lakiarme mana buat sama. Nya tu tunu. Lakiata. Ora. Jitu. Ngapa? Ntalako. Me akami buang korannoo keetii maal siin jedhan. Jitu. Maal siin jedhan. Nutti mika. Jitu. Dubbadhu kaa waan siin jedhan maaf nutti mimi. Maal siin jedhan ntalako. Jitu. Abba. Akka doktor naan jedhetti. Maal siin jedhe doktor. Maal siin jedhan. Maal siin jedhan doktorri. Himboin kan ntalako maalin. Maaliif boossa? Maal siin jedhan nutti mimi. Maaf nu dhibbista nutti mika Jitu. Kareen kee lamaan saayyuu. Maal ta'e? Hojiin ala ta'eera naan. Maal? Kareen kee hojiin ala ta'eera? Yaa Rabbi maalumaan si godhe laata? Maalumaan si godhe yaa Rabbi. Ta'u Jitu koo. Ntalako. Asini sendua. Jangan jiru na jalan dutu ntalako dutu. Injil kana mudi jirat ntalako. Ya Rabbi salphina kana keessa nama. Maalumaan si godhe kaya. Maalumaan si godhe yaa Akkamitti ta'uu danda'a? Maataanaaf yoo godhe maal godhaa? Mee afachaa tasgabbaa. Hamma ammaatitti otoo hin beekamin akkamitti amma kana turuu danda'e? Ani maalan beeka ntalakoo. Jitu ko. Dogoggoranii qabdii nama biraa sitti maniiru ta'a Jitu ko. Ati na jalaan dhukkubsanni ka ati fayyaadha ntalakoo. Akkamitti ta'uu danda'a? Kun ta'uu hin danda'u malee. Ntalakoo adiiduun jiru moo. Hinduutu ati na jalaa. Ani sii jira hinduutu. Maal natti fichira? Mee tasgabbaa. Jitu. Mana yaalaa kamitti dhaqatti man? Jitu. Amma tasgabbaa. Kun ragaa dogoggoraa. Jiraata anaafaa godhu dhalako. Ati jiraata anaafaa godhu. Ani taa'ee maalan godhan dhalako ani jiraatu. Ani daddu'aa qooda kee dhalako. Harme dhiis hin cinqinaan. Harme dhiis hin cinqinaan. Jitu. Mana yaalaa biraa geessina. Maaloo tasgabbaa. Harme dhiisaa maaloo tasgabbaa. Meena dhaggeeffadhaa. Jitu. Maal taatu? Maal jalaan taatu? Utuu obboleessi kee jiru maal taatu? Jitu. Kun ragaa dogoggoraa ta'uu danda'a. Mana yaalaa biraa si geessine irra deebiin boorsaa kattaan. Homa yaadde tasgabbaa hundi keessanii. Bor mana yaalaa biraa deemte yaalamta. Ta'u akkamitti ta'a? Ta'uu hin danda'u malee. Tiya, Jitu akkam jirti? Waan jettu ammaaf leeris jalqabdee jirti. Yeroodhaaf filannoo qabu kuusa qofa. Kana baasisaa akkamitti dandeessu? Inni guddaan fayyummaa isheeti. Hundi keenya yommuu waan dandeenyu gochaa jirra. Waaqayyo jedhee moo bu'aan qorannoo keenya mirkanaa akka isheen itti deebitee fayyaa taati. Garuu hin sodaanne jechuun koo kan kee arjuun of yoo laatu.
tokko yoo soda. Doktoriin namni tokko kallee tokko jiraachuu akka danda'u sanarratti ibsa bal'aan fudhate. An kan ibsaa jiru bahuun Oromoo keenya yoo fakkaachuu baate jiituun akkam taati. Waaqayyo jaalatti. Maal ati? Waaqayyo dhiis wanti hundaa. Hin beeku. Kamutan. Mama jaalladha. Amma wanta sirbuufte fakkaata. Naan godha filannoo maalii qabdi? Maatii waliin mari'attanii yaalissee Garuu dooktar eeginsi kaniin kun hammamiif turuu danda'a? Keezii ishee kanaan jechuunis dandeettiin hojii hojjechuu kan ishee parsantii 15 gadi bu'eera waan ta'eef umurii ishee guutuudha jechuudha. Silaa humna waliin wal qabate yoo ulfaate malee osoo kalee bakka buusuu hin danda'ames baay'ee filatamaa ture. Akkamitti jechuun yaaliin kun biyya keenya keessa jira? Kalee bakka buusuu jechuun yookaan bakka samii dhaabuu jechuun namni fayyaa guutuu qabu tokko fedhii isaatiin osoo dirqamsiifamu jechuudha. Maatii isaatiif yookaan immoo namoota itti dhiyaatu kalee isaa yoo arjuuf jechuudha. Isin immoo carra qabeessa yeroo ammaa kana biyya keenya keessatti bifa milkaa'een kalee bakka buusuu danda'amee jira. Akkas taanaan dooktar ani kalee koo yoon kenneef qorannoo barbaachisu haa taasifamuuti sana booda ni murteessina. Inni guddaan ati fedhii qabaachuu qabdi. Anis na kennaaf doktor. No, anatu kennaaf jechuudha. Lakki anatu kennaaf. Baay'ee gaarii baay'ee namatti tola. Lamaan keessaniyyuu dafaatii qorannoo taasisaa. Sana booda ni murteessina. Maal taate jiru? Maaliif boossaa jiru? Akkamitti qorannaa godhaa jetta doktor? Ani galii lamaan isaanii barbaadu. Ofii kun hin dheeduu barbaadan. Galii nama tokko barbaadan. Jiitu akkasumatti lakkee. Kalee isaanii siif kennu jechuun ni miidhamu jechuun as gabbaa'ee ho'uun qabu. Gonkumaan barbaadu. Kalee isaanii sababa siif kennan isaan irra miidhaan ni gahaa jechuun tokkoon keenya uumamaan kalee nama qabna. Namni tokko immoo fayyaa ta'ee jiraachuudhaaf kalee tokko gahaadha. Kanaafiyyuu tokkoon keenya kalee dabalataa tokko qabu jechuudha. Kanaaf miidhaan isaan irra gahu tokko illee jiru kalee isaanii waan siif kennaniif inni guddaan bu'aan qorannoo gaarii haa ta'u jedhama. Jiitu dhageesse? Maaf gadditaa? Rakkoon qabu maa yaaddeen jiitu maal taate? Homaa yaaddeen? Atumti qofa nuuf fayyada. Jiitu. Boy, gaar kutaa qorannaa. Jitu. Inni guddaan jabaachuudhaan hiriira. Kanaafuu of jajjabeessi. Nutis immoo humna qabnu si cinaa jirra. Waan jiru waan nurraa eegamu hundaan si cinaa jirra, si gargaarra hanga dandeenyeen jechuudha. Dhugaadha. Wanta hundasaa wanta humna qabnu hundasaatiin waan inni iyyuu si ganaafachuu dandeenya. Amma dandeenya jechuudha. Kanaaf yoo ta'e dhiphachuu hin qabdu. Galatoo. Kan biraa maaliin jedha? Kun dirqama keenya bara. Hiriyummaan keenya hiikkaan isaa maalidha? Kan walirratti hundaa'e. Gaafa rakkinaa hoo walitti dhufnee waliin jajjabeessan. Waliin dhaabbannu taanaan akkuma inni jedhu rakkisaadha. Kanaafuu wal jajjabeessinii wal cinaa hoo dhaabbannee beektaa atis Jajjabeessi. Milo. Yoo gaaddisee. Nagaa utaa. Ei. Nan eeginaa.
Kunoo reefu beekaa faana nyaateen ka'e. Eeyyee. Maaliin godha jettee ture? Torban keessaa guyyaa afur waan hin deemuuf har'uma illee sammuu koo boqochiisa jedhani. Isin faajinaa maaloo? Kan isin hojii na gargaartanii bungaa. Tole nagaan tura. Isin fayyadu. Maatiidha. Hiriyoota koodha. Haala kanaan hojiin isinitti cimeedha. Isaanidha kan na gargaaran bakka hojii kootiidha. Garuu nama kaleessiif argamu argatte moo akkam? Obboloonni koo siin arjoomnaa naan jedhanii. Garuu immoo qorannoo isaan godhattu murteessa. Milkaa'us dhiisuu danda'a. Milkaa'u. Lakki milkaa'u. Abdii qabna akka milkaa'u. Inni itti aanus immoo fayyitee akkuma kana immoo wajjin teenyetti taphanna. Kana kan natti mul'atu. Abdiin qaba. Waaqayyo si wajjin haa ta'u jabaadhu. Tola, waan hundaafuu bu'aan qorannoo keessanii yeroo gabaabaa keessatti ni beekama. Carraa gaarii isiniif haa ta'u. Ani kanan jedhu dooktar. Qorannoon dhiiga keenya lamaanii yoo kan jiitu wajjin wal fakkaachuu dhaabate maal gochuu qaba? Dhugaa dubbachuudhaaf kuni baay'ee ulfaataadha. Sababni isaas wal hin fakkaatu taanaan umurii ishee guutuu kan ishee dhiqsiisaa jiraatti jechuudha. Inni kun immoo baasiin isaanii baay'ee ulfaataadha. Waan hundaafuu mee bu'aa qorannoo ilaallaa. Inni guddaan jiituun tasgabbaa'uu isheeti. Isinis tasgabbeessuutu sanarraa eegama. Yoo bu'aan qorannoo dhiiga keenyaa kan jiitu wajjin wal fakkaatin dooktar kan nama biroo akkamittiin argachuu dandeenya? Akka seera biyya keenyatti namni kamiyyuu arjooma kalee argachuu kan qabu maatii isaarraa yookaan fira dhiyoorraa qofa. Akkamitti? Seera akkamiiti kun? Utuu hojii keenya ilaaluu moo obboleettiin keenya hin duutu? Maal isinitti fakkaate? Sababni seerri kun itti bahee fi daddabarsa qaama namaa seeraan alaa hambisuudhaaf. Osoo seerri kun hin jiru ta'ee namoonni baay'een qarshiidhaan gowwoomfamanii yookaan immoo dirqisiifamanii tariis ajjeefamanii kalee isaanii osoo hin barbaadin dirqamaan laatu jechuudha. Sababa kanaaf seerichi kan bahe. Tole. Ani kana jedhu dooktar. Namoonni baay'een yeroo lubbuudhaan jiran gaafa du'an ija isaanii arjoomuudhaaf jechuun gaafa du'an ija isaanii arjoomuudhaaf akkuma danda'amu kalees nuuf kennuu hin danda'ani. Haalli kun biyyoota baay'ee keessatti kan baratamedha. Biyya keenya keessatti yoo baratames jechuudha. Namni tokko yommuu lubbuudhaan jiru gaafa du'e kalee isaa arjoomuu barbaada yoo ta'e waraqaa eenyummaa isaa irratti donate my kidney jedhamee barreeffama. Namni sun gaafa lubbuudhaan darbe kaleen isaa namoota akka jiitu kanaaf laatamaa jechuudha. Inni kun egaa seera biyya keenyaa keessatti hammatamee hin jirus yoo ta'e gara fuulduraatti hojiirra ni oola jennee abdanna. Dhagaa dhageessisaa. Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa utubaa biyyaa irkoo lammiiwwan isaa kan ta'e qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa mara kan fayyadu tajaajila baankii haaraa adda durummaadhaan ifoomsee jira. Baankichi akkuma bartee isaa qaama hawaasa qonna akaakuu kamirrattuu bobba'e horsiisee kan buluu fi oomisha qurxummiin jiruuf jireenya isaa gaggeeffatu mara herreega qusannaa qonnaan bulaa eegaluun aadaa qusannoo gabbifadhaa jiruuf jireenya keessan fooyyeffadhaa jedha. Herreegni qusannaa kun dhala olaanaa fi hawwataa kan qabu yommuu ta'u maamiltoota qusannaan isaanii yeroodhaa gara yerootti dabalaa deemuuf carraa bifa lotoriitiin qophaa'e tiraaktara ammayyaa tiraaktara harkaan qotu dogdoqqeewwanii fi bilbila ammayyaa hedduu qopheessee jira. Maamiltoota tajaajila baankii dhalarraa biliisatti dhimma ba'aniifis herreega qusannaa qonnaan bulaa waddi'aatiin as bahee jira. Ogeessi ni qusata, qusatees ofirraa afee biyyaaf ni ga'a. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan oonnate.
garanatti jabaata. Abba, deemaan turte? Maal way? Ishiin akka dhibbanne jennee waan qabdu waan hundatti fixanneerra. Amma waa'ee maallaqaa maal goonu? Akkamitti ishii baraaruu dandeenya intala teenya? Haadha firuu. Waan beekaan maallaqaa fattu mana. Maal wayya? Anis sumatu na dhibbisaa jira. Yoo xiqqaate torbe diyaalisiisiidhaan qarshii 4,500 ofitti nu gaafata. Eessa kun? Qorichisaas baay'ee qaaliidha gatiinsa. Kan torban tokko illee ittiin ishee eegsisnu. Kan torban tokkoof illee ishee ittiin yaabsisnu hin qabne fakkaata. Waajjiras. Waajjirri kiyyas. Kana booda qarshii siif liqeessinu jedhanii na dhawwata. Ammeessaaf illee yaabsisna. Malo ya Waaqa maaluman si miidhe. Ani taa'ee odoon sii jiru moo? Ani taa'ee maaluman sii godha yaa Waaqa. Maalo intala koo naa dhiisi yaa Waaqa koo. Anaan na fudhu. Ani taa'ee uumaan kun anaan na fudhu yaa Waaqa. Maalo danda'u. Jabina komnaa kenniteetiin jabaadha ani Waaqa koo. Dalaku. Ya Ana. Amma boomu falan ta'u. Hundi keessanuu callisaa. Waa'ee maallaqaatis, waa'ee rakkoo keenyaa jiituu fuulduratti hin dubbatinaa dara. Hundi keessanuu kaasina. Meetiin illee kan ji'a tokko nan danda'a jetti. Isa booda kan goone. Ammas kan na dhiphisaa jiru isuma kana. Mee waan hundumaafuyyuu waa'ee bu'aa qorannoo keessanii erga hubannee booda waan ta'u goonu. Kanaafuu ammasitti adaraa keessan waa'ee qarshii ishee fuulduratti hin kaasinaa. Humna qaba. Humni keenya Waaqa qofa humna qabnu suma kadhanna. Situ beekataa yaa Waaqa koo ijoollee koo irraa adda nan baasi. Armii tasgabbaa. Maalittiin tasgabbaa dhaqoo? Armii maaloo? Eenyuttiin tasgabbaa maal qabaan tasgabbaa?
qorree. Mee qorra na jedhamu. Wayaa si dabalu sabra? Si dabalu. Doctor, hanga sadarkaa kana ga'utti dhukkubni kalee akkamitti beekamu dadhabe? Maal isinitti fakkaate? Egaa nuti akka biyyoota biroo miti hanga dhukkubsannee sireerra ciisnutti aadaa qorannoo taasisuu hin qabnu. Keessumattuu kaleen immoo hanga parsantii 25 gadi ta'utti mallattoo tokko iyyuu hin argisiisu. Kanaaf egaa namoonni baay'een waan fayyaa ta'an itti fakkaataa jechuudha. Osoo danda'amee yeroo yerootti aadaa qorannoo taasisuu gabbifannee salphumatti waan akkasii kanarraa baraaramuu dandeenya jechuudha. Dhugaadha. Namni keenya hundi keenya iyyuu erga kufnee booda mana yaalaa kan dhaqu. Dhukkuba kalee kana akkamitti haala kamiin arjoomuu danda'ama? Kalee arjoomuudhaaf namni kaleen arjoomamuuf sunii fi namni kalee arjoomu sunii akaakuun dhiiga isaanii yookaan gartuun dhiiga isaanii wal fakkaachuu qaba. Akkasumas immoo antiboodii fi seel sarfees pirootiin kan jedhaman wal fakkaachuu qaba jechuudha. Ani kanan jedhu dooktar. Bu'aan qorannoo keenyaa akkam ta'e? Okay. Baay'een gadda. Bu'aan qorannoo keetii akka argisiisutti akaakuun dhiiga keetii B+ yoo ta'u kan jiitu immoo Oodha. Sababa kanaaf iyyuu ati gumaachuuf hin dandeessu jechuudha. Maal? Bu'aan qorannoo akkasitti argisiisa. Maaluma dadhabdan? Itu Haasofsiisin hiriyoota kee. kan jirta? Kamitti mana kana galtanii? Suuqii deemnee tuti mallattoodhaan nutti naannoo Maaliif rakkattan? Namni kun barbaachisaa miti bara. Kun rakkina miti bara. Maaliif hojii dhiistanii dhuftan miti? Rakkina maal qabu? Maal rakkoo qaban? Qabame. Tole. Taphatadha. Haasofsiisin. Tole. Kalee gumaachuuf hin dandeessu. Maal? Kan koo doktor. Okay. Baga gammaddan akka bu'aan qorannoo keetii mul'isutti ati arjoomuuf ni dandeessa jechuudha kan. Dhugaa moo? Dhugaa dooktar. Shoon baay'ee namatti tolu. Hiriyoota miti osoo dandeenye kanaa odeeyyuu si godhuu dandeenya. Inni sirriidha garuu hojii dhiistanii dhuftan miti? Rakkina qabu maali sirbisuu miti? Na yaadama wanti biraa jira wanti kan nuyi dhufnee fi waan biraa miti. Akkam garuu waan jettu. Homaan jedhu. Miti? Hin deebitanii gara hojiitti. Hin deebine. Xiqqoo si taphachiisna marra. Moo deemna? Si taphachiisneeti hin deemne. Lakkiin. Wanti jiru amma maali akka maali sirrii? Sitti dhagahamaa jira mukka. Tokko. Maaf hin deemne? Hin deemne. Hin deemne. Amma kana rakkachuun isin irraan turre. Anaaf sinaa bitti koo. Firoo. Nageessa miti ishitutti mana dhufeetti bakka itti dhibu. Tole duuba. Akka itti dhibu. Tole. Lakki. Maal seetu? Amma gara hojiitti deebi'aa kan. Wayyuu
guyyaanis guyyaa hojii waan ta'eef. Tole hin deemine. Taphataa jiru. Wayya. Hin deemine. Akkam ooltan? Nagaa ooltan? Taa ijoollee taa. Deemaa jira yeroo nuti ga'ee hojiitti deemaa jira. Taa. Lakki. Omar kun jiru. Adeeman jiranii jiru. Hojii qabu. Deemna yeroonis ga'ee hojiitti deemna waan ta'eef hojii qabu. walirra dhufne Siyaasa ibsuu dhabbi. Tole amiin. deemnee si gaafannaa tole. Tole gaa. Abbaan si Tole gaa.